Maqabbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokko. Maqabbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokko. Ameen. Du'aan alatti jiraata bara baraa mudamuudhaan isa alatti mootii bara baraa kan ta'e waaqayyo gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos maqaan isaa kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf yaa ta'u. Haati keenya haati nama hunda qulqulleetti dubaroo Maariyaam ergamoonni samii qulqulloonni hundi isaanii eebbi fi gargaarsi isaanii dachaadhaan nu wajjin yaa ta'u. Sooma qulqullaa'ee adda ba'ee foo'ame. Baga sooma Maariyaam yookaan sooma haadha keenya dubaroo Maariyaamitiin filsataa isin gahee wajjumaan nu gahe. Ijoollee waaqayyoo biyya keessa biyyaan ala fagoo dhiyoo kan jirtan hundumti keessan nageenyi gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos galaanan gama galaanan gamana gaara duuba gaara as hundumti kan jirtan hundi keessan nageenyi waaqayyoo isin haa qaqqabu. Baga sooma haadha keenya dubaroo Maariyaam yookaan subaa'ee yeroo lagannaa kanaan isin ga'e. Gabaabumatti gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos yoo nu gargaare waa'ee soomaa maal jechuudha isa jedhuudha. Namni baay'een akkuma beekamu ni sooma yookaan ni lagata, garuu maal jechuudha isa jedhu kan ilaallu ta'a. Egaa barreessitoonni kitaaba gurguddoo durirraa kaasee hamma ammaattis barreessaa jiran hiika soomaa akka wal fakkaatuun kaa'anii jiru. Walumaa galatti cuunfaa isaa yogguu fudhanne sooma jechuun of qusachuu, irraa deebi'uu, dhiisuu, caalmatti gara wanta dhorkame sanarraa deebi'uu akka ta'e nutti himu. Kana jechuun gooftaan keenya Iyesuus Kiristoosis sooma kana haaluma kanaan nutti himee jira. Yogguu soomtan akka warra of tuulanii, akka warra of agarsiisanii hin ta'inaa jechuudhaan nutti himee jira. Gaa sooma yogguu soomnu kallattii baay'eedhaan kan soomnu. Sooma jechuun waanuma hunda dhiisanii yookaan fedha foonii dhiisanii dagatanii irraa adda ba'anii too kallattii waaqayyoon hin jedheen jiraachuu, kallattii waaqayyoon hin jedheen yookaan waaqayyootti dhiyaachuudhaaf deemsa taasifamu keessaa kaayyoon inni tokkoffaan sooma yookaan lagannaadha. Kana jechuun immoo sooma jechuun namni kamiyyuu kan beeku, namni kamiyyuu kan qayyabachuu qabu yogguu soomnu yookaan subaayee akka kanaa kana yogguu qabannu akkasumaan lafaa kaanee miti. Yogguu namni baay'een subaa'ee yogguu qabatu yookaan sooma yogguu qabatu maatii isaarraa adda ba'e, hojii isaarraa adda ba'e, kaayyoo biyya lafaa kanarratti ittiin jiraachuudhaaf itti dhama'u hundarraa adda ba'e kana ni raawwata. Kanas immooyyuu kan argine gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos nutti agarsiisee jira. Gara gadaama Qorontoositti yogguu deemu gara gammoojjiitti gadi bu'ee naannoo sanarraa yookaan namoota wajjin jiraachaa turerraa namoota isa wajjin jiran nyaataaf dhugaatirraa harka isaa akka bal'isetti otuun gadi hin deebiseen akka diriirsetti otuun dachaasin akka dhaabbatetti otuun hin taa'in akka ija isaa banetti otuun dunuunfatiin guyyaa 40 fi halkan 40 inni soome sana bu'uura godhachuudhaan kan soomnudha jechuudha. Kana jechuun immoo namni kamiyyuu kan hubachuu qabu yogguu subaa'ee qabatu haala kanarratti kan hundaa'e jechuudha. Egaa soomiin yookaan immoo soomni akkuma beektan yaada foonii lubbuudhaaf bitachiisu, yaada foonii lubbuudhaaf kennu, yaada foonii lubbuudhaaf akka bitamtu gochuudha jechuudha. Sooma keessatti ni gaddina. Maaldhaaf waa'ee badii keenyatiif. Kana abbaan keenya Daawit tulluu ejersaa irratti akkana godhee nutti agarsiisee jira. Ni gaabbu, gaabbiidhaaf jalqabaadha. Gammachuu lubbuutiif jalqabaadha. Kanaadhaaf kitaabni monokosootaa keessaa inni tokko kan ta'e Maariisaa kan jedhamu irratti maal jedha? Qulqulluu Yaareedis yogguu dubbatu kana wajjin walitti qabanii yogguu dubbatan maal jedhu? Soomni jedhu jalqaba hojiiti. Soomni fayyina jalqaba hojii jireenyaati. Soomni ulfina dubrummaati. Yookaan miidhagina yookaan faaya dubrummaati. Soomni mul'ata qulqullummaati. Soomni hojii wangeelaa kan itti jalqabnudha. Soomni kan imimmaan itti burquudha. Imimmaan gaabbii kan itti burquudha. Soomni kan itti cal'isuudhaan addunyaa kanarraa akka adda baanee mootummaa waaqayyoo wajjin itti jiraachuudhaaf yaalluudha. Soomni hojii gaarii fi hojii qulqullummaa hundaaf karaa bu'uura kan bantuudha, bu'uura kan keessuudha jedhanii kan kaanidha jechuudha. Kun waan nama ajaa'ibudha.
Dabalataanis kaayyoon soomii maalidha? Namni baay'een yogguu soomu biddeena waan dhiiseef, foon waan dhiiseef, dhugaatii waan dhiiseef namni baay'een afaan isaa soomuu qaba, ijji isaa soomuu qaba. Wanti inni dubbatu, wanti inni jedhu, wanti inni haasa'u, wanti inni godhu hundumti isaatuyyuu sooma keessatti of ilaaluu qaba jechuudha. Namni baay'een buddeena ni dhiisa, arraba nama arrabsuu hin dhiisu. Namni baay'een nama dubbachuu, nama hamachuu, nama arrabsuu, nama tuffachuu hin dhiisu. Buddeena hin dhiisa, foon hin dhiisa. Foon keenya kan beelessinuuf, kan dheebonnuuf bar yaada foonii yaada lubbuutiif bitachiisuudhaaf malee soomni waan labsameef qofa. Namni amma na ajaa'iba guyyaa sooma qaba hunduyyuu amma dacheerraa baduudhaaf jiru kanaa miti sooma jechuun. Xumuranne erga dhufne maal soomna? Yoo si arrabsan callisu, yoo si jibban callisu, yoo si tuffatan callisu, yoo dheekkamsa sirratti raawwatan kanuma hunda callistee soomuudha malee callistee miti. Kaayyoon soomii qaama keenya hojii hafuuratiif, hojii hafuura qulqulluutiif bulchuu, lubbuu keenyaaf yeroo kennu, qulqullummaa hojjechuuf, dhiigaa fi foon gooftaa fudhachuudhaaf kan soomnu malee callisnee soomuu waan ta'eedhaaf miti kan soomnu jechuudha. Bu'aan soomii maalidha? Bu'aa argan callisnee miti kan soomnu. Sooma sirrii yogguu soomne namni baay'een kadhannaan koonaan dhaga'amu akkana ta'ee jira, kadhachuu dadhabee jira, maal gochuu dadhabee jira. Kadhannaa sirrii yoom kadhan? Sooma sirrii yoom soomne? Kanaadha jechuudha. Kaayyoon yookaan bu'aan soomii foonni moo'anna. Foonni moo'anna jechuun dura nama arrabsaa'u turte har'a hin dhiista. Dura nama hamachaa'u turte har'a hin dhiista. Dura ejjaa'u turte har'a hin dhiista. Dura aarsaan baastu yogguu ta'e har'a ni baasta. Kana jechuudha. Qophii imala jireenya samiitti deemsisnuuf moo'achuun bu'uura kaayyoo keenyaati jechuudha yookaan sooma keenyaati. Iccitii dhokate kan ittiin argamu waa'ee waaqummaa, waa'ee jireenya biyya lafaa, jireenya biyya lafaa irratti qorumsi maaliif akka baay'ate iccitii sooma keessatti ittiin nuuf ifuudha jechuudha. Inni bira waaqayyoof buluu, waaqayyoof dhaabbachuu, waaqayyoof bitamuu, waaqayyoof gadi jennee jiraachuun kanaadha jechuudha. Karaa badii irraa deebi'u. Egaa amantaa qabna jechuun kan qabu, ni soomna jechuun kan qabu. Yogguu soomtaan akka warra of coolaggeessanii hin ta'inaa jedhee nutti dubbateera. Kanaadhaaf qulqullichi Efreem inni Sooriyaa yogguu dubbatu maal jedhee kutaa gaabbii fi soomaa irratti yogguu barreessanii, yaa obboloota koo dhimma kana irratti duubatti akka hin jenne isin akeekkachiisaa. Dhimma kamirratti? Dhimma soomii irratti. Kara jireenyaatti, gara dhugaatti, kara qajeelinaatti kan nu geessu soomiidha. Gara waaqayyootti, waaqayyo wajjin kan itti wajjin dubbannudha. Waaqayyo wajjin kan itti haasofnudha. Salphaa miti. Iccitii samiidha, iccitii waaqummaadha. Waaqayyo wajjin kan itti relationship yookaan walitti dhufeenya keenya, kontinuitii keenya jiru biyya lafaarratti qabnu kana waaqayyo wajjin kan itti haasofnudha. Callisnee nan sooma. Nam tokko nan sooma siin jedha. Hojiin isaa biraadha. Nan sooma siin jedha. Kaayyoon isaa biraadha. Kanaaf sooma akkamii soomuu qabnaadha? Qorumsa moo'achuu qabna. Sooma jechuun sibiratti utuu nyaatan of dhoorku jechuudha. Sibiratti utuu nama arrabsan dhiisaa utuu jechuunidha. Waraana sirratti yogguu labsan dhiisaa yogguu jechuudha. Of qusachuu jechuudha. Kanaadhaaf kan kana jedha. Ammas qulqullichi Efreem Soorichi ittuma dabalee maal jedhee? Yaa obboloota koo amma yeroo qabna. Gaabbii yaa gallu. Gooftaan keenyas kan jedhe yaa dhageenyu nuun jedha. Yaa obboloota koo amma maalii qabna? Yeroo qabna. Yeroo maali? Yeroo gaabbii. Yeroo maali? Yeroo kadhannaa. Yeroo maali? Yeroo itti lagannu, itti soomnu. Yeroo maali? Yeroo dhiifama itti gaafannu. Yeroo maali? Amma namni tokko hiriyoota isaa of cinaa hunda diinan marfamee jira. Maaliif? Dhiifama hin godhu. Akkamitti kadhata? Akkamitti sooma? Akkamitti gaafii isaadhaaf deebiin deebi'a? Akkamitti gaafii isaadhaaf gara jireenyaatti deebi'uudhaaf yaala? Dhiifama jechuun waan darbe sana bakkatti deebisuu miti. Isa dhufuuf garuu dhiifama. Nama tokko miila isaa cabsitee taanaan miila isaa cabe sana bakka dura isaatti deebista otoo hin taane yoo dhiifama gaafattu dhiifama naa godhii si miidhee jira jetta malee miila isaa cabe fayyisaafi miti. Isa dura ta'e bakka sanatti deebista otoo hin taane isa jiru kana garuu gara fuulleetiif haala mijeeffatta jechuudha. Kanaadhaaf qulqullichi Yohaannis afaan warqee yogguu dubbatu
soomni kadhannaa fi aarsaa wajjin tokko yogguu ta'e meeshaa lola kiristaanaati. Tokko yogguu ta'e meeshaa lola maaliti? Meeshaa lola kiristaanaati. Sooma bichaa miti, sagada bichaa miti, kadhannaa bichaa miti. Maalidha? Hundi kun dabalamuu qaba. Maal? Kennaan, aarsaan, kadhannaan bakka tokkotti dabalamuu qaba. Gululaatii yookaan dura jalqaba seenaa mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kan ta'an Maahiletichi qulqulluu Yaareed yogguu dubbatu maal jedha? Madaan lubbuu fayyuudhaaf cubbuu akka mo'atuuf soomni ni barbaachisa. Fedha foonii hundumaayyuu irraanfachuudhaan, fedha foonii hundumaa gara duubatti dhiisuudhaan gara soomaatti akka dhaqnuuf abbaan keenya Museenis tulluu Siinaa irratti kanuma godhe nun jedha. Kanuma godhe. Ammas itti deebi'ee maal jedha? Qulqullichi Yaareed keessumattuu kitaaba isaa Cooma Duggaa isa jedhamu yogguu dubbistan waa'ee soomaa sirriitti dubbata. Akkanadha. Kadhannaa fi soomni fedha foonii kan dhaaban, fedha lubbuu kan guddisani. Nu'is qaama Kiristoos akka taanu kan nu taasisanidha jedha. Egaa walumaa galatti ni soomne yogguu jedha. Kitaaba qulqulluu Waaqayyoo jecha abboommi isaatiin ni bulle yogguu taane dursa soomuudhaan duratti diinota keenyaaf dhiifama yaa goonu. Diinota keenyaaf dhiifama yaa laannu. Kadhannaan keenya hin bareedu. Yaa abbaa keenya dhiifama nuu godhi jennee harka keenya yogguu bal'isnu harka keenya wajjin dhiifama baasuu qabna. Harka Waaqayyotti yoo bal'istu obboleessa kee dhiifama yoo hin goone, fira kee dhiifama yoo hin goone, haguma feete yogguu kadhatte dhiifama yogguu gochuu hin dandeenye. Maal jedhe Gooftaan? Cubbuun keessan akka isinii dhiifamuuf, badiin keessan akka isinii dhiifamuuf, irra daddarbummaan keessan akka isinii dhiifamuuf Waaqayyo irraa dhiifama argachuus yogguu barbaaddan maal godhaa? Warroota isin cinaa jiraniif dhiifama godhaa. Waaqayyo hunduma keenyaaf dhiifama nuuf haa godhu. Sooma kana, sooma nagaa, sooma kana, sooma tasgabbii, sooma kana kan hidhame hundi kan itti hiikamu, kan rakkate hundi kan itti argatu, biyyi keenya nagaa kan itti taatu, waraanniif beelli kan itti dhaabbatu, cubbuun dhala namaarraa kan itti fagaatu, qulqullummaan kan itti baay'atu, biyyi lafaa duris eebbifamtuudha, caalatti eebbifamtee ilmi namaa tokko kan itti ta'u nuuf yaa ta'u. Haadha keenya dubaroo Maariyaam irraa eebba arjummaa ishee akka duuka bu'oonni argatan akka argannuudhaaf Waaqayyo nu gargaaru, kan nu barsiifate, kan nu gorfate Waaqni abboota keenya ulfinni fi kabajni maqaa isaadhaaf yaa ta'u amma bara baraatti. Ameen. Galanni abbaadhaaf, galanni ilmaaf, galanni hafuura qulqulluu Waaqayyo tokkoof, galanni fannoo gooftaatiif, galanni dubaroo Maariyaamiidhaaf yaa ta'u amma bara baraatti. Ameen.